Finfinneen handhuura Oromiyaati. Lafa gosti Oromoo Gullallee jedhamuun bu'uureffamte. Magaalli Finfinnee fi gosni Oromoo Gullallee abbichuu galaanii fi tuulamni bara bulchiinsa mootii Minilik irraa eegalee qocholamaa dhiibamaa fi hacuucamaa barri bara harkaa isaan fuudhee har'a gahaniiru. Maddi rakkoo hacuuccaa kanaas seeraan ala babal'achuu magaalaa Finfinneeti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa bara 1860 irraa eegalee hanga daqiiqaawwanii fi maayikiroo sekendii amma irra geenyetti gaaffii dhugaa jilbaa fi jilbeebiidhaan adeemaas gahe gaaffii qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee warra ganuu irraa eegalee hanga Booree Lamiitti Kuyyee Foccee irraa eegalee hanga Tulluu Diimtuutti keessaa imaluudhaan isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaattis nu waliin turaan affeerraa keenya. Gaaffiin qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee qe'ee handhuurri kiyya itti awwaalamerraa nan buqqiftuudha. Qe'een uummata Oromoo maraaf handhuura qonnaan bultoota Finfinnee fi naannoo isheetiif ammoo dachee handhuurri isaanii itti awwaalame Finfinnee. Torra dhaabbattee badawaanu fi kana yoom Finfinnee gadi laalu daangaa mootarreesse godonga buchi keessa dachiko maalaan balleesse natimi yoo waa dhageesse dachiko maalaan balleesse natimi yoo waa dhageesse. Akka ragaan seenaadhaan galmaa'e himutti Finfinneen bara mootii Minilik irraa eegaltee si'a 5 babal'atteetti. Bara 1867 ture Minilik Finfinnee gaara Inxooxxoo irraa Tufaa Munaa firoonfachuudhaan kan qubate. Waggoota 12 oliifis waraana Oromoo sodaatee gaara Inxooxxoo irraa osoo gadi hin bu'iin achuma ture. Booda garuu humna isaa jabeeffachuudhaan gosoota Oromoo Finfinnee keessa jiraatan cabsuudhaan loltoota isaa Finfinnee qubachiise. Minilikuyyuu magaalaa kan hundeesse oggaa 12 booda Inxooxxoo irraa bu'aniiti. Erga Harargeetti duulanii Harargeedhaan injifatanii deebi'anii as Daalatti haati manaa fi goobanni mana ijaaranii seega masaraa Daalatti irratti jechuudha. Daalatti jechuun amma tallaaquu beeta mangisti kan jedhu masaraa mootii Minilik. Oggaa 12 booda Inxooxxoo irraa bu'an sodaatanii achi gadi bu'uu dadhabanii. Finfinnee humnaan weeraranii abbaa itti ta'uudhaaf kajeeluunis achuma eegalee Finfinnee. Finfinnee yaa Finfinnee mata burqaatine kan waaqni nu kenne ansarraa fagaachuu nama taane. Raas Ganamee Safar, Abbaa Korraan Safar, Raas Birruu Safar, Raas Miruu Safar, Raas Mulgeetaa Safar jedhaniitu hundumaa abbootii waraanaa isaaf kenne lafa Oromoo naannoo kanatti keessattuu Raas Mulgeetaan lafa Qarsaa jedhamu kan naannoo Kasaanchis jiru jechuudha. Abbaa Korraan immoo hin beekta Markaatoodha karaa bahaa kan jiru jechuudha. Raas Ganamees hin beekta karaa kaabata. Raas Miruun inni booda bara mootii Haayile Sillaaseetti isaaniif kennaa ture. Raas Daargee Safar hundumaaf kenne warra abbootii waraanaa kun isaan immoo tuuta isaanii qabatanii qubatu. Asin geenye yeroo sanatti jechuudha. Baalchadha booda eessa argate Raas Dajjat Baalchaan bakka hospitaalli isaanii jiruun kan fi gajja qabate gajja jedhamne naannoo sun kun baadiyyaadha lafa qonnaati kunuma kanumayyuu dabalatee jechuudha. Babal'ifannaan Finfinnee inni lammaffaa bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartee kan raawwatamedha. Xaaliyaaniinis maaster pilaanii ofii qopheeffattee mandaroota haaraa kanneen akka Markaatoo Indiijinoo, Piyaassaa fi kanneen biroo ijaaruudhaaf jecha Oromoota buqqifte. Babal'ifannaan magaalaa Finfinnee inni sadaffaan mootii Haayile Sillaaseetiin raawwatame. Weerara Xaaliyaanii baqatee waggoota 5 kooluu galtummaadhaan Biriiteen kan ture Haayile Sillaaseen gaafa achi as deebi'u maaster pilaanii ittiin Finfinnee babal'ifatu biyya Faransaayitti hojjechiifatee hojiirra oolche. Ammas
Oromoonni Finfinnee fi naannoo ishee jiraatan carraan isaanii buqqa'u ta'e. Hamma arraatuuf tosuuba uumtee ummata saamuudhaan lafa walii qabatee. Hamma arraatuuf tosuuba uumtee ummata saamuudhaan lafa walii qabatee. Qotee bulaa rorroodhaan dhamaaftee. Qotee bulaa rorroodhaan dhamaaftee. Bara 1960moota keessasiin labsiin lafaa haaraan dargiidhaan bahe. Qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee garmalee akka buqqisee seenaatu ragaadha. Har'as Finfinneen qofaashee guddachaa qonnaan bultoota Oromoos buqqisaa aadaa fi safuu isaasii balleessaa kuyyee foccee biraa gad dabartee tulluu diimtuu geesseetti. Lafti qonnaan bultoonni Oromoo kanaan dura xaafii, qamadii fi garbuu irraa oomishaa turanis gara gamoowwan dhedheeraatti jijjiirameera. Makmaaksiin faffacaanee yaa ijoollee koo faffacaanee erga gumbiidhaan gargar baanee jedhusiin qonnaan bultoota naannoo Finfinnee misooma Finfinneetiif jecha qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan biratti kan guyyaa guyyaa ta'eera. Qotiyyoon xiyyaas maqaa qabdi. Mufarraa qambaraan nan tagalaa kabiraattan qota. Wanna gabare tawa gabare da arrak gullita tan kaita mina shamata nya dembe mina shini amma shamata ne ta wannan yanka koyen 850 harat irtarin fudatame arranja martani ngotena dan akam ngotena maal limaate dha fudhatan limaatiin kammaati limaatiin kondominee bidaa arranja martanii qottanii fudhatame nuun jedhan limaatii akka inni gaanu kondominee bis hin beeknu waan tokkos hin beeknu kondominee daa kana dhaqanii bolokkeetti fi feerra nurra tuulanii limaatii warri accanaa gaafin limaatii accanaa gaftanii gaa diddanii inni dhamtanii idamnaan amma ji'a jaafir dibeetti dhiyaatan nuun jedhan isuma shakkinam limaatiin kun kammaati limaatii wayin limaatii jechuun garuu gaa limaatii jechuun kan beeknu duri wannoo irraa kan furan gibirinnaa irraa kan furan mirtii zarii adda addaati kana jennaan hunduu bakka amma ji'a jaafir dibeetti dhiyaatanii akkam taatan jennaan isuma shakkineetuma bakka limaatiin accanaa gafneetuma wannoo jennee Qabaleen tokko jechaan haagashaadha sun hundi bade Addis Ababa kililiin kun awaata erga wannan wayyaaneen mangistiin kun seenee addaan shanashan waradaa 17 jedhe ha waradaa 8 jiru amma baruma baraan boolee kotobee boolee lamii boolee warraganu boolee bulbulaa boolee arrabsaa handuraan gara mataa of danda'a amma walitti irraa qunxuree nu shana akka midhaan kutiisa. Gisee meeqa poolisoonni dabaddabdee hidhamee birrii 3,000 ol baasee kotobee maaliif dabaddabu? Indee lafa gala seenee dabaddaban kabaa fafattalanii gisee lama obbolee yoo jiru kabada gammachuu hin jedhamu obbolee kee hin jira. Isa wajjin poolisiin dhufteen dabbaqaadhaan dhukatanii gaabii uffatanii afanaadhaan hidhamanii birrii meeqa akka baase nan beeka. Qotiyyoo xindii 3 gurgure namichi kun. Lafti keenya Yoogroos gaara mana Alamaayyoo isheetti jammara keenya. Tanaa ofii tanaan nurraa fudhatanii nu agabuu bullaa. Sautorra dhaabbadhee bada waan ofii kana yoon Finfinnee gadi ilaalu. Dangamoo tarreessee godhoon qabuchi keessa dachiikoo maalaan balleessee nattiimi yoo waa dhageessee. Dachiikoo maalaan balleessee nattiimi yoo waa dhageessee. Daa'imti keenya akka nu jiraatan barbaanna. Mabtiin keenya nu haa eegamu an nu barbaanna. Natsaannata keenya sabaa'unnata mabti keenya nu gaffafinidha. Nama baay'ee tokko
hankiyyaati illee homaa miti biyya keechan jira han biyyaa baqate daa'ima ofiitiin bittinnaa jira isaanifan bo'a tiyyas boru akkasuma daa'imti tiyyas baqatte gara biraatitti erga naannan horii wajjin hin jiraanne jiru maalan qaba. Amma nuyi lafa tana lafa biyya irratti galabbatanii to'annoo jiran kana waggaa qonni poolisiidhaan nu dabaddabanii horii keenya xaayibaatti hidhanii raawwatanii horii keenya agabuu mana hidhaa keessa bulchanii gabareen deechee hallayyaa keessatti hambineessi nyaatee jira. Kun hundimaa akkana ta'a gizeennee ta'u uummata gaafannee bulchaa akkabaabii gaafanne isinitti xinneechan ganaa buqqaatanii baddannuun jedha ganaa buqqaatan maal buqqaana maal balleechin lafa keenya kana hunda isinii kennine waggaa jenne lafa maal qabdan laftan mangistiiti maal qabdan ishii lafa erga laftan mangistii ta'e namni hiyyeecha nan mangistiiti mootii maal tan mangistii godhe ganaa baddanii hoo poolisii harkaa deechinee baane federaalli nutti nammee halkan haadha keenya dirraashii keenya nutti dhaabbatee raawwateeti kumaas boostii raawwateeti haadha keenya jim uleedhan namni tokko hin dubbatu kumaas boostiin kun maalin ofiifuu nu hiyyeecha akkatti bullaa maalin masaaraa qabdaniin baaftanii ofiisaati akkatti taattaqeet kun shugguxii hidhatee raawwatee nutti ol seena. Oo seen immoo nama malkiin beenne federaala sanirree muti namni malkiin beenne carqii burree kaawwatee raawwateet nutti ol seenee nutti maatu. Buqqisanii daangaatti daaritti nu yaasanii Finfinneen Oromoo Finfinnee keessa hin jiru nuun jedhu. Badiin kana caale maaltu jira? Kaadamne biyyatti dhalannetti biyya abaabilee akaakileedhaan itti dhalannetti. Ani qotee bulaadha. Qotee bulaan kan uffanni isaa kanaa miti jedhan. Uffanni qotee bulaan akkamiiti? Qotee bulaan hin baratu. Ilmoon qotee bulaan baratu. Carqiin isaa irratti xuraa'ee, qoobiin isaa irratti xuraa'ee, miilli isaa ciccitee isa barbaadanii qotee bulaan isaa miti. Isaan kan barbaadan kana. Finfinneen kana barbaaddi. Beelli nama assaqaayya. Kun immoo lafa qotee bula. Lafa durii horiin meeqa dheedeetti jiraate, waxxaatiin meeqatti jiraate, namni jireenya meeqatti jiraate, sargi ittiin diggise. Amma rabbi dhugaan haasofnanne dur sargiin hin jira. Sargiin amma akka itti hafe maaliif sargiin diggifama? Kiristinnumti illee hafe. Beeta kiristaanii geechatti daa'ima ofii kaasee yaa rabbi si beekaa hoonaa dabarsite yookanis jedhee waaqatti boo'etti nam. Misoomne qaama jiru, uummata achi jiru, saba achi jiru guddisee waliin jiraatee jiruu magaalaa wajjin walitti fiduudha malee qaama tokko yookaan saba tokko itti babeetuma balleessuu miti. Kanaafuu nuti siyaasa inni fudhanna siyaasa daba ta'e kaabinee Finfinneetiin seera dhalaan konstituushinii higga mangistiin illee kan kana mirga isaa kan eegusan akka mirgi isaa cabu godhanii murtii kaadireetiin murtii kaabineetiin akkasitti buqqaa waan tureef nuyi ijoon isaa pooletikaalii akkasitti balleessuudha inni dubbanna nuti gara keenya akkasitti itti ilaalla. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dambii fi qajeelfamaanis osoo isa nafiin qonnaan bulaan qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'e akka inni qabeenyaa hin horannee fi qajeelfama baasee masaanuu misoomaa isaan taasisee jedhu kantiibaa taanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa. Seerri mana maree bakka bu'oota uummataatiin hin baane mootummaa federaalaatiinis beekamtii hin arganne heera mootummaa irraas hin maddine garuu ammoo waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin hojiirra oolaa jiru qajeelfama 18 jedhamee beekama. Akka qajeelfama kanaatti qonnaan bulaan misoomaaf qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'e lafa investimentiidhaaf oolu hanga fedhe qabeenya yoo qabaateeyyuu argachuu hin danda'u jedha. Qotee bulaan lafa isaa irratti qabeenya horachuu hin danda'u jedha seerri Finfinnee. Baay'ee nama gaddisiisa. Qotee bulaan lafa isaa irratti magaalaa ofii isaatti bal'atee achi ga'e kaartaan kennituuf pilaanii hojii walitti bu'aa kana tamma kaasana waan ta'eef pilaanii hojii walitti waan ta'eef kaartaa siin kennamu kaartaa siin kenna abbaa lafummaa argattaa kan jedhu waan ta'eef isa qofaa miti lafa kee irratti qabeenya horachuu hin dandeessu. Kan gochuu dandeessu amma buqqaatutti teessee eegu qofaadha. Seera sana kan diigne Finfinnee keessatti jalqabachaa. Qabeenya akka isaan horatan seera sana sirreessuun maqaa sana sirreessuun gurmaana jala sirreessuun akkuma jiru ta'e qotee bulaan maaliif
daangaa Bulee, daangaa Qaaqii, daangaa Eekkaa qofaa jiraatan qotee bulaan muraasa jiraachuu danda'a magaalaa kanatti as walakkaa. Qotee bulaan eega qabeenya qabaate eega qabeenya akka horatu barbaanne dirqama achitti ittisuun nurra jiraatu. Magaalli kun magaalaa Finfinnee Chambarii Bulee Gooroo Koyyee Foccee qofaa miti Finfinnee yoo jedhameera jechaadha. Araadaanis Piyaassaanis maalis Finfinneedhuma. So qotee bulaa birriin qabaa iddoo kanatti hojjechuu hin danda'u eega ta'e eega seera sana sirreessine qabeenya akka horachuu danda'u akkuma abbaa qabeenyaa bira magaalaa guddaa walakkaa dhufee gamoo babbareedaa ijaarrachuu kan dhorgu hin jiru. Seerri kanaan duraa garuu hin dhorga qabeenya horatu waan ta'eef. Amma garuu hin danda'a. Amma magaalaa kana dhufee maallaqa xiqqoo qabate akkuma abbaa qabeenyaa bira nuti hin deeggarra waan ta'eef asitti gamoo bareedaa kan na fakkaatu ni ijaaruu mirga isaati jechuudha. Tokko seera sana irratti sirreessuu kan barbaannes kan qotee bulaan baay'eenis beenyaa argatee waan tokko argatee walitti dhufee kan hojjechuu jalqabee jira jechuudha. Lafti bu'uura waan hundaa ta'uu isaatiin Oromoon lafti lafee keenyaa jedha. Kabajni lafaaf qabus daran olaanaadha. Dachee haadha lafaa irri kee midhaanii jalli kee bishaanii qonnee sirraa nyaanneet horree sirraan yaafnee jedhamee sirbamuunis waa malee miti. Dubbiin lafaa kun dubbii dhalee waggoota 4 dura uummanni Oromoo kaabaa kibbaa ba'aa fi dhihaa sagalee tokkoon babal'ifannaa magaalaa Finfinnee kobbortaa maaster pilaanii yookaan pilaanii qindaawaa Oromiyaa fi Finfinnee waliin misoomsuudhaaf jedhuun haguugamee lafa Oromoo saamuu fi qonnaan bultoota Oromoo naannoo Finfinnees jiru bittinneessuudhaaf shira xaxxootaan as ba'ee fuuldura dhaabbatee mormee injifannoodhaanis goolabee. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። dhimmi Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee waa'ee magaalotaa miti, gaaffii eenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩ ነው ይዞ ማደግ ያለበት። ማስተር ፕላን ጀዳኒ ሰኝ ሲዱጉ ጉፍ ማላኒ ኦሮሞማ ገኛ ኮንቶ ፎታኔ ዲናፈንና ወልታኔ ማስተር ፕላን ጀዳኒ ሰኝ ሲዱጉ ጉፍ ማላኒ ኦሮሞማ ገኛ ኮንቶ ፎታኔ ዲናፈንና ወልታኔ har'as garuu qaamuma maaster pilaanii kan turee fi diddaa ummataatiin addaan citee kan ture manneen waliin jireenyaa saayitii Koyyee Foccee 55,000 ol ta'u abbootii carraatiif dabarfamee kennamuu fi odeeffannoon jedhu as baanaan qonnaan bultoonnis gaaffii ajandaansaa waggoota 3 dura cufame lafaa kaasuudhaaf dirqame. Gaaffii anis qe'ee fi qabeenyaan irraa buqqa'e irraa fayyadamuu qabaadha. Har'as garuu qonnaan bultoonni Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee jiran lafee namaa taate irraa dirqiidhaan buqqa'anii ollaa fi maatiin gargar faca'anii jiraachaa akka jiran gaabbii cimaadhaan dubbatu. Lafti keenyuma bee asuma bee. Asumaan warra maabara jedhanii itti galchanii nu ari'anii goodeetti nu naqan. Goodeetti nu naqanii amma fooqii godhan lafa keenya san. Dhakaan bichaan dhakaan lafa kiyyaa fi lafa ijaarsa kana dimbartanyaa inni obboleetti nuti fuudhe.
Latuu gammachuu alamee gammachuu malee maaliidhaa fi goda godatti nu naqanii nu kun shiggaara nu ajjeesudha kaate. Surree ergisaa isin deeme laa. Hanumtaafne kun uumaa jiru wal gaafanna seera jiru walitti deemna jennee kunoo gara bitaa mirgaa walitti deemnee wal gaafachuudha ogaa jenna isaan kun darajaa kanarraan nu ga'anii tasamiin qabnu kan nu dhaga'uun jiru oduu uummanni tokko kan wal beeknu kan afaan tokko kan wal beeknu ta'e nu dhaga'ee tanarraa irree kunoo maadaraa kecha naa ta'u lakki ilma akaleeti ilma wannooti jedhee beetasaba laalee warratee duraa duuba biyya laalee nama biyya beeku oduu ta'e ganizibtii kanarra nu laalee darajaa kanarraan nu ga'u. Ollaa maal qabna ollaa duraaf ni addaan baane ollaa warqituu dasitaa kennee damissee alamuu beenyaa damissee lammaa baqqalaa bashaa isaan duraan hojjennoor warra hojjennoor hunduu gara bittannaa eegama hunduu mangistiin gara bittannaa jecha gara jira. Lafa hektaara meeqa dhiisanii asii kinoo kooyyee facceenaan kan lafa kana agartumatti kooyyee faccee asii deemanii kondominiyeemii kinoo achitti ijaaran. Kuni maal jechuudha? Nu sanyii balleessuuf deemu. Babal'isaaf sanyii balleessuuf deemu. Sanyiin asirra jiru hundumtuu afaan isaatii fi aadaan isaa akka badu karaa haratanii jiru isaan. Maal jedhe namtichi yeroo tokko dubbateera. Saba kana xinneessuus hin danda'ama. Lafa isaatis uummata isaas xinneessuu hin danda'ama jedhe. Toofta saniin deeman isaan ganama yoo ka'anii adeemsa isaanii kanumaa hin ka'anii jiru. Dubbiin Finfinnee tokko duraan tokkommoo turraan badee nama jechisiisaa jedhu Yuunivarsiitii Siviil Sarvizii Itoophiyaatti barsiisaan misooma magaalaa fi kaadhimamaan PhD obbo Hirphoo Bariisoo Finfinneetti daangaa tolfachuun gaafa chaartaraa sana tureyyuu jechuudhaan. Finfinneen immoo intarasii qabdi bal'achuu barbaaddi. Isaaniin gaafachuu hin dandeessu. Kan daangaan kiyya asii natti hin bal'atin jedhee dhaabuu qabu mootummaa Oromiyaati. Mootummaan federaalaas mootummaan Finfinnees isaaniif gammachuudha. Akka barbaadanitti bal'achuun osoo daangaa magaalaa kana gaafa sirni federaalizimii kun dhaabbatu gaafa federeeshiniin dhaabbatu daangaa turanii kaapitaal siitiin yookiin jijjiiramte yookiin Oromiyaatti harka kennatte Finfinneen filannoo lama qabdi. Yookiin kaapitaal siitii jijjiirratta bakka teessuma mootummaa jijjiirta lafa fixxakaa lafa yoo fixxe maal goota yookiin negosheet gooteet waan biraatiin walii galteet akka Oromoo hammattutti magaala deebistee ijaartee afaan magaalli kun akka afaan Oromoo dubbattu gooteet kan babal'isuu dandeessu. Kanaafutti gaafatama jalqaba kan fudhatu mootummaa naannoo Oromiyaati. Daangaasaa kileem gochuu qaba ture gaafa sirni federaalizimii kun dhaabbatu. Ana ofirraa kaasee amma dasoo bira ga'utti sittan lakkaa. Jechuun dagguu dansan jedhama damseen kan biraatu kan rommaati rommaan kan jilooti jiloon kan dasooti. Lafti sun zooreet eenyu bira ga'e namni bira ga'e. Ani immoo lafa kana jechuun ana abbaa kiyyaa hurshii zooree abbaa kiyya bira ga'e sunni namni bira ga'e. Dagguu damsee bira ga'e jechuudha amma abbaa shanii jechuudha. Kanaan booda nama ijoolleetti yaa'i wanna warase hin qabu abbaan kiyya lafa isaas innatti warase. Anama isaayi ijoolleetti yaa'i maala warase hon. Qonnaan bultoonni Finfinnee fi naannoo ishees waggoota 150f mootummoonni darbee as gahaniin yoo dhiibaman jalaa siiqaa adeemanis waan itti darbatan garuu nyaachuu didanii qotanii qoffurachaa mirga abbaa biyyummaa isaaniitiifis falmachaa as gahaniiru. Qonnaan bultoonni ollaa Finfinnee warri dur cimdiidhaan qotee dilbii kuusuudhaan ofirraa hafee Finfinnee sooraa ture ollaa arrabaan jiraadhaa akkamittan guddadhaa akkuma gurri jette har'a garuu qonnaan bultoonni Oromoo gabaa keessaa qaxxisaa midhaan xaasaadhaan shamatee of sooraa jira. Yaa'anaa jedhu qonnaan bultoonni naannoo Finfinnee jireenya isaanii qananii darbee adachuudhaan. Shiroon xaasan tokko gaayyoon meeyaan dur dhugaa rabbi daarii horii fa'a qotamu birrii 30-40 xaasan tokkichaan itti gurguramu jecha. Akkaatti tasaqaayya'eera ta gabareen laala. Akkaatti jiraata. Jireenyaa muti kurra. Dur qotanneetiin dalabbii galfan.
Girdinuu amma waggaa tokko hin nyaanna. Har'a isaa dhabnee xaasaadhaan gabaa keessa deemnee shammannee taa'ima teenya qalla. Har'a inni hafeeti har'a harka ormaa gabaa keessa deemnee har'a meeqa boru meeqa inni shammannee nyaanna. Kun baay'ee wanna namatti tasamma. Kaaree meetirii tokko meeqatti gurguratan isaan 30,000 50,000 kanatti gurguratan. Qotee bulaadhaan immoo maal kennaniif? Birrii tokkoo fi tuqaa 75 kaareedhaan kaaree takkitti irraa. Biitti kun jechuun Addis Ababa kana karaakaree bulchoonni kana ummata kana jedha ummata Addis Ababatti galu xaqlaallaa katamatti galu xaqlaallaa nuuroo biyya kanatti qallabaa ture. 854 facceef arrabsaan fudhatamnaan midhaan kun hunduu waddate. Abbaan kiyya Haile Sillaaseedhaa jammaree qusqaam dirasii 6 kiiloo dirasii nagadeet nu guddise. Gizee seminaan rakasha 50 kiiloon birrii 6 har'a meeqa xaasaan takkitti birrii 30 galabaan harree takkitti birrii 40. Lafa keessan misoomaaf gadhiisaa jechuu malee qonnaan bultootaa qonna malee hojii biraa shaakalee hin beekneef gorsi kenname hin jiru. Warri lafa keenya irraa nu kaases lafa keenya malee namasaa waan barbaadu nutti hin fakkaatu jedhu. Kaanee ofirmaadhaan nu dubartii salfii tokkoon baasaa poolisiin duwweera hoo dubbii jennee limaataa janaa gaafii taana. Numaa rukutamna ree maadhaadhamna ree kan jennu ishii dhufee dubartii gara tokkoo farramsiisanii dhiira gara tokkoo farramsiisan. Assaaba kiyya haadha warraati yookiin utun tamaa akkariin lafa keenya akkana jedhanii kaan utun jedhin haffanamne jechuudha. Mabiraatii nuuf galchan mabiraatii qanii tokko nutti agarsiisan aduu lammataa kutan eechara bala haftiidhaan investii baala investii isaaniif deema. Kun hundi maaliif akkana ta'a? Tana godaanuu sanyoonuu qidaamee sana gaaranne hoo akkanumatti kottee duwwaa deemtee taa'ii kottee duwwaa deemteen ta'u namni kotteedhaan deemu harkaan deema haree akkam godhan deemi galiitii nama gaafadhu kottu kana nuun jedhan maal inni wanna akkanaa inni hoggaa nama gaafan wanna qabdu gurgurtee raawwattee ton kennitu hoolaa gurguree kennutti hoolaan qabu qotiyoo gurguree kennutti qotiyoon qabu. Yekkaa boolee an ol deebisee boolee arrabsaa asiin waradaannaa arrabsaan illee erer silxollee aqaaqii waradaa keessa jira. Dakaan abbuu seeraa bomollaan saba keenya addaan bittisee galaan gurraa galaan qilintoo galaan qarsaa amma uummanni jiru uummata saba keenyati miti bakka jiran bifaanuu waliin beeku. Afaan illee rakkoo keenya loggaan dubbanna jenne afaan biraati afaan Oromoo kana simaabalaa fidatu tursiisaa jedha haajaa keenya illee dafneetu wannu jennu wanna ageetti qabu hin qabne. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa qonnaan bultoota Oromoo naannoo Finfinnee kiiloomeetira 20 hanga 30 irraa utaalanii maqaa misoomaatiin babal'achuudhaaf yaaduunis karoorri isaa saamicha lafaati. Kiiloomeetirii bal'aa dhiiftee kiiloomeetira 20 deemtee settlementii biraa uumta. Kuni maalidha? Kuni maal of keessaa qaba? Maalidha? Leapfrog development jedhuun warri iskoolaaronni warri waa'ee babal'ina magaalaa qo'atu. Tokkoffaa boru uummanni kun gaafii amma Finfinnee irratti qabu kana yoo cimsaa deeme magaalli kun carraan isiin bal'achuu hin dhaabbata. Kanaafuu lafa saamuudha dursitee saamuudha jechuudha developmentiin irra utaaltee. Kuni tooftaa ittiin lafa qabattu jechuudha. Lafa qabattan achitti darbanii achitti boolee arraabsatti ijaaranii gaara yerar duuba darbanii achi asitti kiyyaa jedhee kileem gochuudhaaf jechuudha. Rakkoo qonnaan bultoota Oromoo mudate furuudhaaf nama ta'uu qofti gahaa ture kan jedhan kantiibaa Tanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa rakkoolee qonnaan bultoota Oromoo mudateef bulchiinsi magaalaa Finfinnees ta'ee mootummaan federaalaa
itti gaafatamummaa seenaa fi seeraa jalaa ba'uu hin danda'anii jedhu. Ergan biiroo kana seenee garuu qonnaan bulaan tokkollee hin buqqaane. Garuu kan gama kana karaa Koyyee Fochee Tulluu deemtu maal jiru kuni karoorfatamee waan hojjetame sitti fakkaata. Sitti fakkaata odoo hin ta'in waanuma karoorfatee hojjetamedha. Walakkaatti lafa bal'aa dhiistee gaafa achitti utaaltee iddoo tokkotti mandara tokko jaartu tokkoffaa namni iddoo nama taa'u ture kun maal hojjechaa ture si jechisiisa tokko. Gama biraatiin immoo okey namnas taa'u sun illee arguu abaatu hojiin isaas bal'aa waan ta'eef namni pilaanii kana qopheessee iddoo sanatti akka hojiin kun hojjetamu gaggeesse bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofaa doon ta'een mootummaan federaalaa mataasaa itti gaafatamummaa seenaa irraa darbudhee namoonni lachan isaanii kan federaalaas kan Finfinnees sababni isaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa qurraaci xiqqishoonnaa kenne federaalii beekeetu hojjetama. Gaafa inni kiiloomeetira amma sana utaalee achi ga'amu magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofaa isaa utuu hojjetettee yoo fudhatte si rakkisa. Finfinneen edda nuti biiroo kana galle kaasnee qotee bula tokko buqqisne kan namni baruu irra jiraatu. Inumaayyuu kondoominiyeemidha heektaarri gara 700 qabame in dhiisne akka hin tuqamne goone qotee bulaa kaasuu waan hin barbaanneef. Industirii paarkii jedhamee kan heektaarri gara 1,000 qabame isa hin dhiisne sababni isaa qotee bulaa buqqa'uu irra jiru kan jedhu amantaa waan hin qabuuf jecha. Edda biiroo kana galee qotee bulaan tokko buqqaane. Nuti lafa qonnaarraa qofa osoo hin taane aadaa safuu eenyummaa fi duudhaa keenyarraas buqqaaneerra qonnaan bultoota walitti qabanii bakka jireenyaaf mijataa hin taanetti galchuun nu cinaatti ammoo mana fincaanii uummataa magaalaa Finfinneetiif tajaajilu qotanii balaadhaaf saaxilamaa akka jiran qonnaan bultoonni kunneen dhugaa ba'u. Finfinnee jiraashees du'aashees baachaa jirraa jedhu. Haadha yoo garaa beekan ilmoo jalaa qabanii akkuma Oromoon jedhe ollaan qonnaan bulaa Finfinneenis qonnaan bultoota lafarraa fudhachuu bira darbanii balfi keenyas isiniin hanqatii waan jedhan fakkaata. Guyyaatti konkolaataawwan 60 waliin balfaa dhangala'aa fi kanneen biroo Finfinneerraa guuruun fe'ee qonnaan bultoota cinatti kuusaa jira. Xiraansaachi naman dabarsu. Kuni meeshinti beetidha. Kuni duraan akkaatti kun indaalleen ammaas luqqee qabee amma akaakii ga'utti hanqotee bulaate qotee jiraata. Kun zuuraa kana asiinis sagaraa irratti naqaa, kun asiinis naqaa, duuba saniis naqee. Amma safara gama jiru kana nu asii kaaseeti goosuudha kuraa jiddaati fideeti achirratti safarsiise. Han safarsiise maqaa ለአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ማጠራቀሚያ jedhe malee hanni gurgurataa jiru katamaa limaatiin ጊዜ sanii han itti dabarsen beeknu kifila katamaa fi boolee kifila katamaa fi waradaadha ministiriin isaan miidiyaa irratti nu waa gaafatamanii waanna fissaashinis nu waa gaafatamu. Lafa isaaniirraa maallaqa xiqqaadhaan kan kaafaman qonnaan bultoonni naannoo Finfinnee jireenyi nutti ulfaateeraa jedhu maatiin qonnaan bulaa lafa isaarraa misoomaaf kaafame lafa bakka bu'iinsaa argachuudhaaf rakkoodha. Inumaayyuu lafa keenyarraa nu kaasanii daa'imman keenya immoo lafa dugdaan ciisan dhoowwataniiru. Kun ammoo caalmaatti balaadhaaf nu saaxileeraa jiru qonnaan bultoonni. Ijoollee bootaan argatin tokko waggaa 23 tokko 22 tokko waggaa 19 mana ijaara fennaan didaa jira nam eeshi ilmi idimeen ga'e abbaa fi haadha jala rafaa. Birrii 18 shilingiidhaan nurraa fudhate mangistiini. Indoom lafa qotisa birrii 18 shilingii nurraa fudhatan. Gixooshin kun amma kun gixooshin birrii 9 sumuudhaan 25 saantii jechuudha. Ishiidhaan nurraa fudhatan. Geeshoon gisa sanii lakkaa'amu. Koshoommi gisa sanii lakkaa'amu. Ati neerumni ati fuuneedhaanii akka isaanii lafarraa buqqa'an waan tokko tuun argatin. Kan biraa immoo ijoollee qotee bulaa kan jedhamu ijoollee qotee bulaa kan jedhamu umuriin isaa waggaa 18 gadi. Waggaa 18 olii qotee bulaadha. Isaan garuu maal godhu 18 gadi
waan tokko tun hin argatin mitiki bootaa kaasaa tun argatin akka ittiin irraa kaa'ame. Faraan qaama maal isaanii maal nu guuttire kaariidhaan birrii fi shilingii. Har'a isaan miliyoonitti gurguranii kaarii takkitti miliyoonii meeqatti gurguran. Amma gaannoo irra jira mazgaba irra jira kaartaa gaannoo irra daftara jira. Lafisaa hunda kana hunda kuma 64 bichaa kenna. 64 san bakka 10 addaan kan nama takkaafuu taati ishii. Qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaati akkam goone deebisnee jireenya fooyya'aa inumaayyuu kan kanaan dura jiraatan irra akkam goone jireenya fooyya'aa akka jiraachuu danda'an qotee bulaa maatii qotee bulaa qofaa dhuunfa ollaan qotee bulaa mataansaa akkamitti magaalli guddaan kun dinagdee qotee bulaa sana qabatee akkamittiin ba'a maal gochuun irra jiraata jalqaba gaafa dhufee ofiisii kana galu anatu deeme qotee bulaa nama tokkoo miti gannannas na yaadadha. Koyyee fochee jedhamu kana tulluu deemtu qilleentuu maaluma jedhamu kun ana jalqaba deeme. Dhoqqee dheeromsa. Maaliif akka hin deemes nan beekan. OBN gadi fageenya rakkoo qonnaan bultootaa sirrumatti sakatta'ee ijaa fi gurra uummataa fi mootummaa biraan ga'uudhaaf qonnaan bultoota Boolee Kotobee, Boolee Arrabsaa, Boolee Lammii, Warra Ganuu, Boolee Bulbulaa, Haannaa Maariyaamii fi Koyyee Foccee galgaleeffachuun taajjabeera. Jirani horii roonni galtee aannoleeno ilma koo saani suniin boo'aa intalatoo itti qabi. Keessumaa jireenya qonnaan bultootaa Koyyee Foccee misoomaaf ka'anii fi jiraattota Finfinnee manneen waliin jireenyaa argachuudhaan Koyyee Focceetti galanii halkan keessaa sa'aatii tokkoo fi walakkaadhaan booda achumatti argamnee ilaallee jirra. Qonnaan bultoonni Koyyee Foccee akkuma durii isaanii dukkanaan marfamanii jiraachaa jiru. Dukkannis ifuu kan danda'u yoo kurraaziin jiraate qofaam. Bishaan qulqulluun dhugamuu fi bu'uuraalee misoomaa biroos hin guutamneefi. Keessummoota guyyaa keessa dhufaniif garuu bu'uuraaleen misoomaa hunduu guutameefira. Waggaa lafaan nurraa fudhachuu jammaru duraan daandiin galchaa jedha. Ani ibiddan galchaa jedha. Ani bishaan asinii galchaa jedha. Bishaan dhiisiti. Kibriitii nagarenu korreentii dhiisiti. Akka duritti dhaamaa keessa bulla. Koboota bobeeffannaa. Fakkeenya amma warri isaan bakka ta'e buqqisanii fidan nutiin walitti baalagaaraa ta'uudhaaf deemna. Isaan ibidda qaban. Ibsaa qaban. Bishaan qaban. Nu asitti kurraazii bobeeffannee jisii argu. Daaraa ibidda bobeeffanna. Kan durii keessa hin baane nu. Wanna qiyyaareen nu dhufe wanna luwwichaa nu dhufe hin qabne. Ammas qorfamaa jira nu. Dhageeche nuyi ammas warra boolloo qarqara jiru malee warra biyyaa fuuldura ejjetu muti. Yaa'u kurraazuma ibsachaa jirra, uummata xaqqamaan jirru, bishaan laga waraabbachaa jirra. Yaa'u mincii waraabbachaa jirra deemnee too'ii burqaa booruu uumaa waan itti wannu hin qabne. Kanaan xaqqamaan. Godinaalee Oromiyaan qabdu hunda keessaa godinni dargaggeessaa waggaa 20 gadi barnoota dhabee quba budduutiin har'ayyuu mallatteessaa jiru keessaa tokko godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti jedhu barsiisaan misooma magaalaa Yuunivarsiitii Siviil Sarvizii Itoophiyaa fi kaadhimamaan PhD obbo Hirphoo Bariisoo magaalaa guddoo Oromiyaa fi Itoophiyaa akkasumas teessoo gamtaa Afrikaa Finfinnee funyaan jala ta'anii xannee barnootaatiin rukutamuunis godina addaatiif qaama ta'eeraa jedhu obbo Hirphoon.
ummata naannoo Oromoo kamiyyuu ummata tikfatee bulaa periferiirra jiru caalayyuu ummanni hin baratin kan duubattame ummata naannoo Finfinnee kana. Maaliif ta'e kun? Inumaa deliberate waan kaayyoodhaan karoorfamee ummata kana duubatti hambifamee akka inni dhabamu godhameedha. Maaliif yoo barate magaalaa keessatti hammatamuudhaaf hin rakkatu. Actively economic biraatti irratti qonnarraa gara economic biraatti jijjiiramuu danda'a namni yoo barate. Garuu ummanni kun qotee bulaadha. Nama dargaggeessa umrii 20 kan harka qubaan mallatteessu ani godina kanattan arge. Hin qubaan mallatte akkanatti mallatteessu. Godina addaa kanattan arge. Waggoota 150 gootota Finfinnee kanneen akka Tufaa Munaam, Habeebee Tufaa, Guddataa Raddoo, Guutoo Wasarbii fi Qajeelaa Dooyyoo miira gaabbiitiin faarsuun sirbamaa ture. Guutoo Wasarbii fi Qajeelaa Dooyyoo badoo dachaas faatture hanga dinjenne roorroof Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraaloome. Gootonni kunneen falmatanii kufaa ka'aa Finfinnee asiin gahaniiru. Finfinneen seeraan alaa babal'achuu fi qonnaan bultoonnis buqqa'uun yoo itti fufe waggoota dhiyoo keessatti naannoo Finfinneetiifis gaabbiin sirbuun keenya waan hin oolleef ilaallachaa sirbuun gaarii akka ta'e qonnaan bultoonni kunneen amaniiru. Sirbituu aggaammii beekuu akkuma Oromoon jedhee mammaake hojiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ammaatiin qonnaan bultoota Oromoo buqqaan deebisanii dhaabuudhaaf hojjetamaa jiru. Cimee itti fufuu qabaan dhaamsa keenya. Tautorra dhaabbadhee bada waan ofii kana yoon Finfinnee gadi laalu daangamoo tarreesse godhoon qabuchi keessa dachii koo maalaan balleesse nattiin yoo waa dhageesse.